Jaarsi koo hojjettuu manaa kiyyaatiif konkolaataa bitee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koollee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 11tti seeraan baradheera. Barnootattillee dubartii salphoo hin turre nan danda'a. Haa ta'uutii garuu yeroon barnootaan kutaa 11ffaa gahu carraan jireenyaa addaa tokko gara kootti goree jireenya koo naa qajeelchuuf kan koo qofa otoo hin taane kan maatii koo naaf jijjiiruuf gara kootti goree jennaan anis kanoo bira hin darbu jedheen akka butaa dafanii ofitti fudhatanii harka kootti hin galfadhe. Dargaggeessi gaa'ilaaf gara jireenya kootti dhufe kuni jalqaba irratti kan inni barbaadu dubartii kabaja qabdu, lammaffaa irratti immoo maatiin isaanii maatii keenya waliin walitti dhufeenya kan qaban kan fedhedha. Ollaama keenyadha. Yoo xiqqaate anaan naannoo waggaa 10 hangafa. Baratee eebbifamee manaa fi konkolaataa kan qabuu fi darbee immoo maatii isaallee jireenya addaa qananii kan ta'e jiraachisaa nama jirudha. Karaa obboloota isaa ani akkan heeruma isaaf ta'u itti mamus gariin maatiin isaa garuu maatiin ishee hiyyeessa waan ta'aniif boruu egeree kee duwwaa si gootii jechuun yeroo gaa'ila kiyyaa lafarra gototaa turanii. Guyyoota muraasaaf qofa dhufee na argatee fedhii gaa'ilaa kiyya na gaafatee jennaan otuun nam tokkollee hin mariisisin carraa kana of jala dabarsuun qabu. Ofiifis dabarseen maatii koofis dabarsuu qaba jedheen konkolaataa inni qabatee dhufeen gara magaalaa Finfinneetti waliin hin imalee. Yeroo ayyaanaa garaa garaatti ni dhufa ture. Waa'een nama kanaa naannoo keenyatti akka ajaa'ibaatti kan odeeffamu. Aanaa keenya keessaallee namni barate akka isaatti waa'een isaa kan beekamuu fi kan haasa'ameeru hin jiru. Pirojektiiwwan gurguddoo godina keenyaa muraasas nama hojjetedha. Maqaa nama qabudha. Maarreegaa fedhiin dubartii jalqabaa jaalalarra maallaqa dhaatii. Jaalalli maal akka ta'e otoo hin beekiin gaa'ilaaf tole jedheen isa waliin jiraachuun eegalee. Maatiin koo baatii tokko lama natti mufatani malee eenyullee isatti heerumuu kootti garaatti kan qabate araaramuuf duubatti kan jedhe hin jiru. Araarris yeroo gabaabaa keessatti bu'ee seera qabeessaan cidhi maal fakkaatu konkolaataan magaala keenya keessatti lakkaa'ameen beekne didichaa sirbaa haala ajaa'iba ta'een gaa'illi kiyyas gaggeeffame. Nama umuriidhaan na caalu waan na ta'eef ni baratta naan jedhee waadaa naaf galus haa ta'uutii garuu battalumaa garaatti waan hin godhadheef anis bifa kanaan hin baradhu. Of sirreesseen of qixeesseen boca qaama kootti deebi'een nan baradha otoon jedhu waggaa tokko waggaa lama waggaa 3 lakkoofsisee daa'imnis akkanuma tokko jedheen lammatarratti dabalee ijoollee killee fakkaatan dhiiraa fi dubara tokko nan godhadhee fi maalis ta'e abbaan manaan koo hangafa koo ta'ee umriidhaan na caalus haa ta'uuteeruu ergan daa'ima godhee booda haalonni hojii tokko isaaf mijachuu waan didaniif anatu isatti ori'a isatti dheekkamaa. Hojiin isaa immoo dorgomanii injifatanii kan hojjetanidha. Keessumaa daa'ima lammaffaa akkuman godhadheetti immoo akka laga ganna guutee bona gogu maddii qabeenya isaa hinuma goge jechuu nan danda'a. Daa'ima lammaffaa akkuman godheen mana hojii ajaa'iba ta'e siif hin bananaan jedhee waadaa naaf galee ture. Haa ta'uutii garuu waadaa sana dhabuu hanqachuu maallaqaatiin kan ka'e naaf guutuu waan dadhabeef hanga jecha afaaniin dhiirummaa isaan shakkut jechoota irratti daddarbachuun abbaa manaa koorratti ka'uu nan jalqabe. Dhuma irratti gaafa na dadhabu gosa hojii isa siif karoorsinee sana dhiisnee maaliif kan amma humni keenyi danda'u siif hin bannu. Booddee yeroo maddi galii kiyyaa dabalu hojii gaariin argadhu wanta ati feete bakka ati feete siifan banaa jedhee na gaafate. Ani immoo durseen gosa hojii inni naaf banuuf waliin karoorsineerru reyoota koo haadhaaf abbaa koo
obboloota koo namoota naannoo kootti inaafsisuufis haa ta'u olaantummaa qabeenyaa keenya mul'isuuf wanta nitti meeruuf lakki ani gonkumaa gosa hojii akkanaa malee hin barbaadu jedheen abbaa manaa kootiin hin didee otuma lola hamaa kana keessa jirru hojii malaammaltummaadhaan nan darba jedhee abbaan manaan koo ni qabama battaluma bakka ani arguu fi dubbisuu hin dandeenyetti geeffamee dhamaam irratti murtaa'ee waggaa tokkoof baatii 8 murteeffamee waggaa tokko hidhamee yeroo dhufu ani mana keessaa ijoollee koo waliin wantan nyaadhee dhugullee dhabeen meeshaa mana keessaa dabareedhaan baaseen isaan gurguraa ture yeroo inni dhufu manni duwwaadhaaf argee homaa rakkoon qabu baga isin fayyaanaaf taatanii malee jechuun anaa fi ijoollee isaa hammatee yeroon kun anaaf salphaan turre gaa'ela keessatti daran yeroon anitti qoramedha asiin maatiin koo haatii fi abbaan koo obbolaan koo ofii jireenya qananii otoo jiraattu nutti garaa jabaatte naan jechuun maallaqa kennuun barsiise yeroon addaan kutu na cufanii nagaa kiyyallee naaf hin kennaniin amma dhuguma qabeenya abaluutu yaa'ee dhumaati intalli keenyi garaa nutti jabaatte jechuun natti qaqqabamaniiru keessa mana koo fi keessa kiyya abbaan manaan koo yeroo hidhametti namni naaf beeku rabbi guddaa ture kanani ilaalee gaa'ela kanatti seenee qabeenya nama kanaadha yeroon keessa jiraachuu dadhabummoo anumaaf jireenyatu tolaadha malee wantan akka gaariitti akkan keessa jiraadhutti maatii koof obbolaa koof godhu keessan jiru abbaan manaan koos natti hin gadhiisu kun egaa baay'ee akkanan isarra ta'u na taasise kanumaan iyyuu waggaa tokko hidhamee yeroo dhufummoo innis harka duwwaa anis harka duwwaa taanee nu jiraachisuudhaaf hiriyoota isaa duraaniirraa maallaqaa liqeeffachuu jalqabe nan ilaala hojii argachuu hin dandeenye nan ilaala ni dorgoma wanti hojii isaanii harkaan yoo deemame malee salphaatti harkatti namaaf hin galu lamuu lammataa malaammaltummaan kennu jedhee ofiifis wanta waadaa galeef hojii argachuu dadhabaa mana hidhaatii ba'ee waggaa tokko ammallee hojiin kan jedhamu gara isaatti galagaluu dhibe dhumarratti konkolaataa manaa qabu baasee yeroo inni gurguru gita konkolaataa sana gurguree mana hojii naaf bana jedheen otoo eeguu maashinii hojiidhaaf isa barbaachisu tokko yeroo inni bitu maashina kana gurguru gosa hojii ani barbaadu naaf hin bantu taanaan har'aa kaaseen mana kana keessa hin taa'uun jedheeni yeroo kanatti inni kanaa ol si obsuu hin danda'u arraba kee si obseera tuffii kee nuffii kee dhabuu koo keessatti si obseera nan deema yoo jette ela kunoo rabbi guddaatu na arga koottu deebi'i jedheen gara mana kootti hin deebisu guyyaan immoo hin darbaa akka har'aa sitti hin fakkaatu naan jedhee gaa'ela koo waggaa 6 booddee ijoolleellee guddisuu waan hin barbaanneef ijoollee koo lamaan guddifachaan ture itti haa rakkatu jedheen itti dhiisee deeme hoteela tokko qabadheenis torbee tokko buleen innis naaf bilbiluu yeroo didutti ijoollee koos waan hin yaadeef gara mana kootti deebi'uuf balbala yeroo rukutu adaraa seeraa mana kootii narraa ba'inaan jedhee kallacha bilbiluun poolisii natti waame poolisiin dhufanii haadha ijoollee waan taateef situ mana gadhiisa malee isheen mana hin gadhiisu jedhaniini yeroo kanatti inni ijoollee ishee dhiistee kan deemte anaaf gatiin qabdu manni immoo utuun gaa'ilan dhaabbatiin hin dura mana ni ijaarradha ijoollee fudhattee deemuu ni dandeessi umriin isaanii waggaa 7 waan hin guuneefi kanaan ala mana koottiin seensuuni akka barbaaddan godhaa jedheen deema as jennaan achi jennaan abukaattoo isaaf falmaa ture ni qaba isas waamee yoo deemte siif fayya yoo si himate seerri isaaf malee siif hin dhaabbatu eessa akka turte eenyu waliin akka turte kunniin walitti ida'amanii siif rakkoodha waan qabdu seera qabeessaan diida dhaabbadhuutii falmadhu yookiin immoo jaarsa guddaa gidduu keessan jiru fidiitii araaramanaan jedhee yeroo kanatti baay'ee tokkon gaabee meezoo dumbulloon harka koorra hin jiru namni qarshii 10,000 illee akkaawuntii isaarratti hin galfatu anaaf homtuu hin jiru ture maallaqa jireenya akka hin taane mana sooressaa bareen jiraachuun natti ulfaatee ture akkananitti jiraachuu jalqabeen jiraachaa tureen qarshiin 10,000 guyyaa 3 guyyaa 4 narraan turre bakkuman siree ciisichaaf keessa turellee maallaqa guddaan kan bilee battala abbaan manaan koo hiikkaa nagaafdee jaarsa maatii gosa garaa garaa ergeen isa kadhadhee homa nama
balbala kootii ijoollee isaa dhiisee deeme ofitti hin deebisu. Qorama karaa hundumaa gadi qabamaa jiraachuu korra ijoollee koo waliin agabuu buluu naaf wayya jedhe. Jaarsas maatii isaas ofirraatii deebisee. Gaa'ela kee jedhanii isa kadhatanii jennaan gaa'elli koo nagaa koorra hin caalu. Hanguma isheen manaa baateetti illee hangam nagaa akkan argadhe anatu beekaa. Silaas mana koo keessatti ijoollee koo qabee naaf guddisaa kan ture hojjettuu kanadha malee ishee miti. Hojjettuun kun carraama buddeenaa ta'ee malee barattee kolleejjiitii nama ishee barsiisu dhabdee mana kana kan seentedha. Har'a isheen barnoota galgalaatiin barattee fixxee hojii fixxus ijoollee koo lamaan garuu ijoollummaa isaaniitii kaasee kan naaf qabaa ture ija kootu argaa ture. Gara mana barnootaa yeroo deeman nyaata hidhuun haadha manaa koof hojiidha nan kadhadhaanii. Hojjettuun kuni garuu guyyaa tokkoyyuu hir'ina isaanitti naaf argisiisee hin beektu. Miindaa isheen baankii tokko seentee argachuu dandeessu ani nan kanfalaa fi ijoollee koo naaf guddisuu dandeessa. Akka haati manaan koo humnas qalbiis dandeettiis jaalalas hin qabne immoo nan beeka jedhee abbaan manaan koo nama keessatti naqaanise. Anis eega kana ta'ee ati dubartiin dhiiraa gadi jettee yaadda miti hojjedheen jireenya koo jijjiireen sin argisiisa jedheen seera qabeessaan mana seeraatti gaa'ela koo waggaa 7 keessaan ba'ee. Yeroo sanarraatii kaasee innis hojii barbaacha. Maatiin koo yeroo sanatti baga dhiiste naan jedhanii harka naa rukutanii maatiin isaa immoo jireenya mucaa keenyaa jeeqne jechuun natti qabamanii haa ta'uutii garuu gaa'ela koo keessatti obsuu kan hin dadhabe milkaa'oo hojii abbaa manaa koo ani sarraatii adda ba'een baatii 10 booda piroojeektii guddaa akka argatee fi dorgomee darbee nan dhagahee. Har'a bor na waamee gaa'ela keenyatti deebinee akka durii waliin jiraannaa kan jedhu abdii guddaatiin eegaan ture. Haa ta'uutii garuu hojjettuu manaa ana waliin waggaa 4 ol jiraatteef hojjettuu gara biraa qacareef. Baatii 10 booda sana qofaa miti konkolaataa mataasaaf bitatee kana qofaa miti mana kansaa kan keessa jiraatu gurguree itti dabalee mana gara biraa bitatee. Hojiin ni ta'ee fi mitiire ani guyyaa guyyaadhaan jireenya kana keessatti gaabbuu, inaafuu, boo'uu ijoollee koo sababa godheen mirga seerri naaf kenneen deemee ilaaluun wantin guyyaa guyyaadhaan hin argu akka abiddaa na gubaa waggaa 2 ta'e. Waggaa 2 booddee haalonni kanaan booddee duubatti deebi'uu akka hin dandeenye yeroo hubadhutti yeroo naaf galutti jiraachumtiyyuu wanta natti ulfaate baradhee barnootaan sartifikeetii illee ofirraa waan hin qabneef obboleessa koo kadhadheen gara biyya hambaatti na ergi jedheen gaafadheeni. Jireenyin biyya keessatti falmii gaggeessaa turellee homaa akkan ani yaade naaf ta'uu hin dandeenye. Hagam gaa'ela koo keessatti boca qaama koo eeggadheen bareedina koof dhimma kenneen waggoota hamma kanaa keessa turus ergan bahee booddee garuu haadha ijoollee lamaa ta'uu koo haafaaf lafii wanta beekuuf tarii guyyaa 1-2 na waliin buluu yoo ta'een alatti dhiirri gaa'elaaf miti jaalalaaf iyyuu na ilaalu ni dhibeemu. Abaluuf kanatiin taane eenyuuf iyyuu hin taatu. Inni bar siin miti haafaaf lafa nama gargaaraa ooludha. Isaaf haadha manaa ta'uu miti hojjettuu manaasaa ta'uun iyyuu nama kabachiisaa jechuun haalota arganarraatii ka'anii narratti ka'uu narratti dubbachuu jalqabaniin dhumarratti biyyaa baheen gara biyya hambaa deemee ijoollee koo sababa godheen waa'ee isaanii guyyaa guyyaatiin nan dhagahaa. Biyya hambaa deemeen naannoo baatii 4 akkuma fixeen mucaan koonni dhiiraa abbaanii maamiidhaaf konkolaataa kennee ofiisaa immoo kan biraa bitatee jedhe natti dubbate. Maal jechuudha yeroon jedhuuni mucaanii hojjettuu mana koo keessaa dalagaa turte edaa haadha manaa taatee fi ijoollee koos guddisaa jirti. Mucaa koodhaan haala inni beekuun hariiroo hojjettuu kanaa fi abbaa manaa koo yeroon gaafadhu kaan miti mana seeraa deemanii jaarsi waamamee gaa'ela akka dhaabbataniiran akka waliin bulan akka waliin ciisan afaan beekuun mucaan natti hime. Kunis inna gube otoo hin taane abidda natti qabsee. Eega sana eegaa karri hojii banamee fi abbaan manaan koo mataasaaf miti haadhaaf abbaasaaf as magaalaa Finfinnee keessa mana bitee fi keessa jiraachuu eegalee. Haalli nageenyaa naannoo keenya jiru baay'ee sodaachisaallee waan tureef obboloota isaallee bakka qabsiisee of biraa fi hiriyoota isaa bira hojjechiisaa jireenya isaanii jijjiiree duruu maqaansaa adda ture ittuu immoo caalaa waamamuu jalqabee. Ani mana arabaa galeen maatiin koo kan kaleessa baga dhiiste baga sittafe waggaa hamma kana isa waliin jiraattee maal argattee maal nuuf gootee
feetta kannaan jechaa turan. Amma immoo yeroo deebi'ee isaaf milkaa'u kunoon talli keenyi quuftee warqee kan ta'e mucaa kana dhiittee baate dhiira bartee diida bultee ari'amte jechuun waan isaan ittiin nin arrabsine hin qabaniin. Dogongora mataa kiyyaan obsa dhabuu gaa'ela keessatti kan hin argisiiseen rakkinni karabbaa manaa kootti dhufe waantan eege argachuu dadhabuu kootti wantin isatti argisiisaa ture akka inni na jibbaasee na jibbe balbala isaatii baanaan asnatti hin deebitu jedhee akkuma jalqaba irratti godhe hanga dhumaatti dhaabdee har'aa nan gaabba otoo hin taane obsa dhabuu koo yeroo sanaati baay'een ofitti gaddaa namaa gadi dubartii gadi akkan ta'ettiin of ilaalaa carraa akkanaatti bahuun dubartiif salphaa miti. Ani garuu harka kiyyaatiin nama nagaa mana isaaf jiraatu anarra darbee maatii koofillee ta'u rakkoo qorumsa jireenyaa yeroo muraasaaf isatfeef dandamadhee darbuu dadhabuu kootti fedhii koo qofa ilaaluu kootti gaa'ela kana akkan dhabu na taasise. Maalis ta'e dubartii biraatii dhiirri dhibuu baatus haa ta'uutii garuu gaa'ela jalqabaa kan caalu eessaayyuu argachuu hin danda'u. Lapheen koo yaanni koo qalbiin koo hundumtu kaleessa keessadha. Kana hundumaa balleesseera. Kana hundumaarra darbeera. Haa ta'uutii garuu balleessaa koo kana dagachuun jireenya koo kaleessaa keessaa ba'uun of ceepha'uu dhiisuun dhaabuu waantan dadhabeef seenaa koo gara keessanitti hin fidadhe. Akkan balleesse akkan irra darbe anumtuu sirriitti nan beeka. Haa ta'uutii garuu anis nama waantan ta'eef jiraachuun waanta na barbaachisu kaleessa keessaa yaada na baasuu danda'u obboloonni koo naaf qooda na gorsaa. Tarii yooman bor jireenya godhadheefillee har'ayyuu kaleessa keessa waantan jiruuf gaabbii malee homtuu natti dhagahamaa waan hin jirreef maal akkan godhu anaa fi dubartoota akka koo waadaa guutamuu dadhabe harka dhiiraarraatii eeggachaa jiran dhabuu isaan ga'uu dideetiif qoodaa abbaan manaan yookiin immoo jaalalleen haadha manaasaaf waadaa ni gala. Haa ta'uutii garuu waadaa sana guutuudhaaf qorumsi isatti dhufu takaallaa waan isatti ta'u isaaf obsa dhabuun immoo amala dubartii waan na ta'eef anaa fi dubartoota kana keessa jiranii fi kana keessa dabarsaniitiif obboloonni koo yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.